Akkam jirtu nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka iddoo jirtanitti nagaa keessanii ani nagaa kootii nagaa galata waaqayyoo akkam jirtu baga nagaa qabaattanii uummata keenya har'a immoo viidiyoo biraatti isinitti deebi'ee jira akkaataa ruuzii fi boloqqee ittiin hojjetamu isinitti agarsiisuu dhufeetan jira hanga viidiyoo xumuraatti na waliin turaa nyaata salphaadha daqiiqa muraasa keessatti hojjetamee dhumuudha waan ta'eefi na waliin turaa isiniin jedha nyaanni kun nyaata bareedaadha nyaata fayyaa qabudha of keessaa na waliin turaa asumaanii karaa na waliin turaa asumaan karaa hojii keenyatti deemna mazayitii keenyatti naqannu zayitii keenya amma nu barbaachisuutti naqanne shunkurtii keenya bilcheeffannaa jechuudha shunkurtii haala kanaan murannee waadani yeroo muraasa keessatti hojjetamee xumuramaa waan ta'eef qofaan na waliin turaa hin jechuu barbaada. Hanga diimatee bilchaatutti hin dhalaaddanna. Shunkurtiin keenya akkanatti diimatee bilchaatee yeroo ka'e haala kanaan bilchaatee jiru timaatimii itti naqannaa jechuudha. Timaatimii haala kanaan naqannee itti waliin ganya wanta salphaadha waan tokkoyyuu wanta nama hin dhibnedha jechuudha. daqiiqa muraasa keessatti misaa hadda ta'ee bareedaa fi mi'aawaa ta'e hojjechuu dandeessu jechuudha. hanga viidiyoo xumuraatti na bira turtan. Egaa shunkurtii fi timaatimiin keenya haala kanaan bilchaatee jira. Egaa akkanatti bilcheessinee bishaan fudhachiifnee booddee asii ni qabaa. Qarafaa fi qundoo barbaree ni qaba. Itti godhannaa maaliif foolii isaatiif gaariidha. Ruuziidhaafis fayyaadhaafis gaariidha waan ta'eef akkanatti sheekkaa isaatiif itti godhama. Qullubbii adii illee ni qaba akkasuma itti godhadha. nyaata bareedaa fi salphaa ta'edha. Egaa warri viidiyoo koo jaallattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Warri maatii koo hin taane maatii koo akka taatan kabajaan sin gaafadha. Warri maatii koo taatan immoo baga nagaan dhuftan sin jedhee jira. Asin deebiidhaani kaarotii itti godhannaa jechuudha. Kaarotii maaliif kaarotii namni hin barbaanne itti godhuun dirqama miti. garuu kaarotii wanta gaariidha wanta ofiitii argee waan ta'eef kaarotii itti godhanii baay'ee gaariidha. itti godhaati mokoraan haala nyaata gaariidha nyaata fayyaa qabudha. Ruuziin fi wantoonni akkana fayyaadhaaf kan kennu akka gaarii ta'e keenya hin deemaa jechuudha. asirraanii wanti itti godhamu tokko maajii itti godhadha. Maajii ni qabaa maajii itti godhadha. yeroo kun naaf bilchaate maajii itti godhadhe achiin walitti deebinaa jechuudha. Erga kaarotiin keenya haala kanaan bilchaatee
bilchaatee bilchaatee jira. Booda magii keenya ammas nutti agarsiisutti jiradha. Meeshaan nyaataadha. Soogidda ammas hin barbaachisu itti naqachuu ni dandeessu. Isaan booddee kammuu itti godhadha. Kammuu walaaltan hin jiru. Gaariidha. Haala kanaan goone isaan booda maalleessuu qaba. Ruuzii koo itti naqadhaa jechuudha. Ruuzii itti naqadhee osoo bishaan itti hin godhin akka qimamiinsa ruuziidhaan wal fudhatu ruuzii faana qabbatii waliin nyaachisee yeroo ka'ee yeroo jedhee nyaata baay'ee gaariidha. Nyaata baay'ee namatti toludha. Baay'ee itti gammaddu mokkuraati ilaalaa. Egaa warri maatii koo taatan maatii kootii murasniin jedhe laayik sheer gochuuf hin dagatinaa. Yoo warri maatii koo hin taane immoo maatii kootti akka dabalamtanii abdii guddaan qaba. Maaliif maatii kootti yoo dabalamtanii wantoota adda addaa nyaatota biraa kanaan boodas immoo nyaatota adda addaa akkanarraa argattanii wal barsiifnaa jechuudha. Isaan booda wanti itti godhadhaa jechuudha. Qaaraan hin jira. Qaaraa faranjii jedhama. Kan nama hin gubne jechuudha. Gaariidha. Innis malkiidhaa fi gaariidha. Ruuziidhaaf illee baay'ee gaariidha. Wantoonni akkanaa yeroo itti daddabalamanii wanta gaariidha isaan jedha. Mokkora ilaalaa yeroo daqiiqa salphaa ta'e muraasa keessatti wanta hojjetamee xumuramu wanta nama rakkisu hin qabu. Qaaraa isa nama gubullee yoo itti gootanii homaa rakkina tokko hin qabu. Nama barbaachisaa waan ta'eef itti godhuu hin dandeessu. Amma maal goona? Bishaan koo itti naqadhaa jechuudha. Bishaani ruuzii kubbaayyaa 2 wanti hojjedheef bishaan kubbaayyaa 3 fi walakkaatti godhadhee jechuudha. Maaliif ruuziin akkaataa bishaanitti nama qaba waan ta'eef akkaataa isaatiin hojjetama. Nyaata adda ta'edha. Isiniin jedha hamma xumuraatti na waliin tura. Hanga inni bilchaatee jedhee bilchaatee bishaan isaaniitti walitti deebina. Asumaan na waliin turaa isiniin jechuu jaaladha. Akka ruuziin keessan bilchaatu bishaan jala qannafattanii ibidda jala qannastanii akka isin barbaachisutti hojjechuu dandeessu jechuudha. Isin akka isin barbaachisetti akka beekumsa keessanii akka nama barbaachisutti hanga isin ga'utti jechuudha. Kanaa ol hojjechuu dandeessu, kanaa gaditti hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkuma nama barbaachisetti amma walitti deebinutti nafaana tura. Ruuziin keenya akka yaabaatti bareedee ba'aa jira. Kanattiin jechaadha. Amma walitti naqanna boloqqee bilchaatee jiru jechuudha. Boloqqee bilcheeffadhee lafa mudhii jira. Boloqqee keenya itti waliin geenye amma inni bilchaatee bishaan isaa of keessa fudhatutti qadaanni keenya haala akkamitti akka ba'u haala ajaa'ibaatti ba'a. Ijaan iyyuu nama gojjamaasisaa osoo hin nyaatin jechuudha. Kanaaf amma daqiiqaa 15 keessatti bilchaatee hanga walitti deemnutti asuma na waliin tura.